Itoophiyaa isin agarsiisee jira. Jilli mootummaa Itoophiyaa dammaqeen achi qabatee dammaqa waliin achi turanii ka waraana bilisummaa argitanii jirtanii nama shaneenu nama afur isin agarsiisee jira tokko hin agarsiifne nama Baqqalaa jedhamu. Odeeffannoon akka jirtutti jilli waraana bilisummaa Oromoo kunini tokko Ameerikaa irraa lama Awurooppaa irraa sadi Afrikaa irraa bakka bu'ee Baqqalaan kun faatii warra Itoophiyaa keessa turanii amma Itoophiyaa irraa bakka biyya biraa ka Afrikaa jiru naaf fakkaata. Akkasii jalqaba Minisootaa irraa waan jedhamutu odeeffamaa ture. Lakki ammaan nama achirratti communication waan guddaa ka geggeessaa jiru nama kana jechuudha. Pastor Bantii Ujulu malee Ujulu Bantii miti. Bantii Ujuluutidha. Bantii Ujuluuti. Maqaa Ujulu jedhu kan waan jala dhufu wal murse yeroo haasawu scriptiin qaba waa barreeffadhee miti mataa keessa waan haasawu waan taateef dubbiin irraa wal dhoofti yeroo garii I kind of easily carried away akka faranjiin hubanti. Mirqaanee waan jedhu wallaaleefa waan Somaalii haasawaa dhufaa jedhee oduu Suudaaniitti mataa keessa na jira. Suudaaniitti akkas ta'anii warri Suudaan Mogadishoo to'atee jira. Suudaaniif Mogadishoon eessatti walitti dhufti. Mataa kadiroo ka mirqaan qofa keessatti walitti dhufti. Gaafa jechuun dubbii mirqaa malee jimaa hin qabamu. Jimaa miti kana mirqaan sun. Buna illee hin dhugan. Shaayii illee hin dhugu. Waa takka. Waan namni dhugu kooka illee hin dhugan. Namni mirqaanee yooyyaan kun jechuun laayivii dhufe akka sassawaa fayyadanii waan namni godhan tokko illee hin godhu. San jechuuf garuu yaadan mataa keessatti wanni jedha. Pastor Bantii Ujuluuti. Maqaan Ujulu jedhu kun akka malee jaaladha. Maqaa Gambeellati. Kami maqaa kan baafatee jedhee Oromoon maqaa Amaaraallee hin baafata, maqaa Tigreellee hin baafata, maqaa Somaaliillee hin baafata, maqaa Gambeellallee hin baafata. Warri bira garuu maqaa Oromoo kan akkasii guddoo hin baafata yeroo hunda Pastor Bantii Ujulu maqaa inni baata kan maquma isaa kanaaf jaaladha. Ujulu jedhaan guyyaa takka lamatti walaa soofne Pastor Ujulu jedhan because that is very unique Oromoof. Nama maqaa Gambeellaa qabu gara qeellamee gara muggii kan faatu hedduu arge walitti dhiyaatanillee kennallee jedhanii warra nu anyuu akka hin falmatti. Waan gosnitu jira Pastor Bantii Ujuluuti galatooma warri na sirreessan an Ujulu Bantii jedhe Bantii Ujuluuti Pastor sun jechuudha. Kan eegi jedhan dubattu himala waraana bilisummaa Oromoo nama shanaanu dubbadhee jira. Chief Negotiator hogganaan warra namni araaraaf deemu hogganaa qabaachuu qaba. Doktor miti. Xahaa Abdiitidha. Xahaa Abdii Chief Negotiatorii inni jechuun looyeriidha. Ta'uun isaallee nama himamsiisu kan Pastor Bantii Ujulu nama amantiiti. Theologian Professor Muhammad Hassan ammoo historian Muhammad Hassan Ali kan ammoo guddataan inni marroo waliin waan gurmaa'insa biyya alaatii fi yeroo garii akka gorsa marrootu uf dhiyeessa waan gossuniiti. Kanaafi Xahaa Abdii hogganuun namni ajaa'ibu jechuudha. Xahaa Abdiiti ka araaraan deemu ka araara hogganu jechuudha. Xahaa Abdii isattuu araaraan deemaa jira gara waraana bilisummaa Oromootiin. Xahaa Abdii akka jechuun wobooti miti warri kun gareen adda addaa kun akka hayyoota Oromootti dhiyaatanii warri kun hayyoota Oromoo cimoodha. Shakkii wata akka hin qabani marii warri geggeessu deemu akka malee cimaa taate garuu warri kaayoo Oromoo dabarsanii fedhii fi bu'aa fi gurgurata miti warri cuftinuu warra jiruu gaarii qabanii jiruu isaanii hojii isaanii dhiisanii waan Oromummaa dursa kennanii kanaaf deeman. Haala gos kanaatiin akkasitti hubatamuu qabaa jechuudha. Gara mootummaatiin ammoo ka jiru hogganaan warra Ambassador Redwaan Husseeniiti. Ambassador Redwaan Husseenii fi Ministeerri Haqaa Gedeewoon Ximootiyoositi ka jiru. Warri biraallee ni jira. Garuu ka hogganu himala mootummaa Itoophiyaa Redwaan Husseenitu hoggana. Redwaan Husseen jechuun gorsa Abiy Ahmediiti. Waan seenaa isaa kalee haasa'ee ture nama silxeeti. Yeroo sagaleen keenya dhagahamu sun sagaleen keenya dhagahamu keessatti nama akka malee guddaa ture. Beeka nama akka malee dubbatullee dubbii beeku. Wallee akka malee dubbise. Barsiisa ture. Mallas Zeenaawii argee namni kun jabaa qurxummii jabduu kan keessa qabna jedhee fidee Ihaadigii godhe achiin dubattu gaafa Ihaadigii wal lolanillee gorsa Abiy Ahmedii Ihaadigii balleessuu keessa gahee guddaa taphate. Abiy Ahmediitti warra amanamoo jedhan keessa
nama kan Radwaan Huseeniti. Nama carraa guddaallee qabu saba xiqqaa keessa dhufeef malee barnoota guddaallee qabu. Nama hubannoo impaayera Itoophiyaa dhugaattu beeku. Garuu inni nama aangoo qabu waliin. Warri xixiqqaa yeroo hunda nama aangoo qabu wajjin. Namni ayyoo fuudhee ana abboo ka jedhu warri xixiqqaaf maayinoritiif ta'a. Abii akka malee qabatee jira garuu gaafii Oromoo nama akka gaariitu beeku. Inni gaafa silxeenii Guraagee jala bilisa baatu referendamii gaafa godhamu sun chaampiyoona warra guddaa ture. Silxeen akka bilisa baatu nama gahee guddaa taphatu. Kanaafuu silxeen waan fedhatu nu godhellee inni nama qanutti godhe gurri nutti godhe akka malee goota guddaadha silxee biraattu nama suni ka hoogganu Gediyoon Ximootiyoos hin beektanii ministeera haqaati warri kanattu jira jechuudha. Jilli Itoophiyaa har'a jechuun araara kabansiisee Dammaqee Mokkoniiti. Dammaqee Mokkoniin kun akkuma jedhettu har'a gara Bujumbura kun amma Bujumburaadha simannaa Bujumburaatu isa godhamu. Bujumbura magaalaa guddaa Buruundiiti. Har'a gara Buruundii deemee pirezidaantii Buruundii wajjin isaa ministeera Haajaalaa Buruundii wajjin isaa ta'ee haasa'u arginaa jirra. Ministeera Haajaalaa na fakkaata mi'a dubbisuuti. Buruundii jira jechuudha. Garuu har'a jechuun guyyaa jalqabaa ka araara gubbaattu argamee jira. Guyyaa jalqabaa pirezidaantii biyyaati. Araara ka jalqabaa gubbaattu argamee jira. Guyyaan jalqabaa har'a akkam jira? Guyyaan jalqabaa har'a maal fakkaata? Araarri kun jechuun araara dheeraa. Marroo dirribaa yoo dhageettan BBC gubbaattu haga baatii dhumaa deemaa jedhe har'a guyyaan 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 31 jechuudha. Haga sittu deema. Araarri kun araara waliigaltee irratti mallatteeffama osoo hin taane haala jechuun mariin irratti gaggeeffame irratti wal mari'achuu dhufan. Kanaafuu asiin duballee dheerachuu danda'a jechuudha. Walaasawaa turanii mootummaa wajjin karaa warra embaasii fi dippiloomaatota Noorweeyitiin Noorweey gahee guddaa taphatte. Garuu qaama wal arganii kaasaman kun kan jalqabaate. Noorweey ammallee gahee guddaa ka taphatte araara kanallee qopheessuu keessatti gahee guddaa ka taphatte Noorweeytu ante ammoo biyya Wiiliyaam Ruuto Uhuruu Kenyaata Keenyadha. Warra kan lamaantu gahee guddaa taphachaa jira. Gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti waan deemaa jiru. Tanzaaniyaattu gaggeeffamaa jira. Haga tokkotti warri Igaadilleen akka gumaacha godhanitti oduuntu jira. Maddii kiyyaa amanamaan Keenya fi Noorweey akka malee gatii guddaa gumaacha guddaa akka taphatan keessattuu Noorweey gumaacha guddaa akka taphatte Finfinnee fi Ameerikaa Virgiiniyaa bakka hedduu dubbii himaa waliin Bosonattu, Keenyattu, Yugaandattu, Kanaadaattu Noorweey warra baa'uu ka bakka jiru ka waliin haasawan Noorweeyidha. Ka mootummaallee wajjin Radwaan, Abiy, Shimallis warra cufa wajjin haasawaa turte walitti fidaa turte Noorweeyidha. Amma bakki kanalleetu jechuun duralleen taatu duuballeen Noorweey guddaa taphachaa akka jirtutti dhagahamaa jirra. Kanarraa kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo warra Noorweey kan baay'ee amana. Mariinuu akka Awurooppaatti ta'u Noorweey akka gahee taphattullee fedhiitu ture jedhama. Garuu gaaddisa Afrikaa gamtaa Afrikaa waan ta'eef dippiloomaasiif waan hundaafuu Afrikaattu ka ta'u wanni jedhutu ture. Biyyittii araara gahee guddaa taphachuu barbaadu tokkotu jira. Imaaraatiin Arabaa Dubaayilleen araara keessa seenaa jette. Abiy Ahmed birattu amanamummaa guddoo qabdi. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo ka Dubaayii kan hin feene. Haala gosa kana keessattuu araarri kun ta'e jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi qaama wal argan. Waraanni Tigraay fakkeenyaa fi Pretoria Afrikaa kibbaa keessatti baatii sadaasa bara 2022 wal arguun durattu Seychelsitti wal arganii turanii. Seychelsin durattu Jibuutitti wal arganii turanii. Biyya adda addaa bakka adda addaattu wal arganii haasawaa turanii. Amma ka waraana bilisummaa Oromoo kunini ka jalqabaati. Ka jalqabaati waan isaan wal argaa jiran ka jalqaba waan taateef salphaa miti jechuun salphaa miti jechuu dandeenya. Eegi kana jenneen dubattu guyyaa jalqabaa maaltu jira ka jiru. Guyyaa jalqabaa jettee onnee nu dhaabdee qalbii nu dhaabdee uumaa naasoftu biruu mammaraa jirtan jettanii. Wanni haasamullee guddoo jirtu guyyaan jalqabaa tokkin har'a wal arganii. Gareeni Xahaa Abdii hogganu ka waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'ee warri akka bakka bu'oota Oromootti dhiyeessanii gareen mootummaa Itoophiyaa ka Radwaan Huseen hogganu bakka mariitti warra wal arganii keessummoositoota fi warri araaraa jarroleen bakka jirtu jechuudha. Adeemsi jalqabaa
ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokkonnin irrattu argamee jira. Akkuma durattu isinitti hime Dammaqeen har'a achi deemee sa'aatii duuba Buruundii seenee jira galgala araara eegii baaniin duuba sa'a booda achi bahee Buruundii akka seenee gabaafamee jira. Kun dirree xayyaaraa Bujumburaati. Buruundii seenee yeroo dubbiin araaraa banamu achitti waliin argame ture. Guyyaan jalqaba guyyaa wal baratan. Guyyaa wal baratanii nagaa wal fuudhanii wal gaafatan. Kind of introduction jechuu guyyaa wal barnoota nice to meet you waliin jedhan san jedhu malkaam tawwaq wal barnoota gaarii dahan zarokka wallo jedhanii waliin haasawan sun ahlan bikum farsa tayyiba jedhanii wal argan. Bienvenidos amigos guyyaa wal argan jechuun kun cuftunu haal nagaatti wal fuudhanii wal arganii wal simatan jechuudha.